bararame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa bararame meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataan kana hunda waan kana hunda maal ibsitan abbaa kolle yoo barbaade guyyaa wajjin waa hunda sitti maali intala kanas boru dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo Video kana dhageessanii video kana kan gadhiise Ittiqaa Tafariitu amma post godhee jechuudha daqiiqaa muraasa booda post isaa jalatti argee jechuudha nama 300 wayiiti ilaalee jira video kana jechuudha arguu dandeessu akka isaan dubbachaa jiranitti jechuudha dhimma seeraati yookaan immoo dhimma siyaasaa keessa jirudha kan gurbaa mucayyoo kana galaafate jechuudha kunoo maatiin iyyuu isheen sun gaddiiddee haasa'uuf nan dubbadha nama ajjeese iyyuu nan beeka nama harka keessaa qabu iyyuu nan beeka inni doorsifamaa ture lubbuu isaa tufateeti kan inni dheengaddayyuu ba'ee makiinaa isaa caccabee akka boollangoo wayii keessa lixeetu lubbuu isaa tufatee ba'ee jette waa hunda himuuf kana gurbaan tokko akkuma viidiyoo dhageessan jechuudha karaatti qabeetu hin dhowwe jechuudha lubbuu ishee eeguu qabna mucayyoon ofumaa dubbatti jedhe viidiyoo jalqaba irratti dhageessaniitu jiru waan ta'eef karaatti kutanii beektanii kan yoo kanaa jechuudha sirriitti beeku sirriitti adda baafatanii jiru jechuudha waa hunda isaayyuu jechuudha isa miti jechuudha namtichi abbaa manaa kuni ofuma maqaaniitti ba'e malee wal biran akka isheen halkan sana sa'aatii 8 keessa sa'aatii 9 keessa ilmi namaa rafa namni riba rafa jechuudha sa'aatii sana jechuudha eenyuun ka'ee viidiyoo waraabe eenyuun ka'e akka isheen duute bare eenyuun bare akka isheen fooqirraaf darbite inni kun dhugumaan iyyuu shira kana sana hin jennu amma adda baafannuti jechuudha garuu maatii mucayyoo kana beekan hirkatti dubbii qabaa jiru jechuudha akkuma sagalee dhaggeeffatanii dubbii hirkatti qabaa jiru jechuudha dhugaashee dhoofsuudhaaf jechuudha lubbuu isaanii sodaataniitu lubbuu isaaniitiif jedhaniitu dhugaa mucayyoo kana dhossaa jiru jechuudha malee sirriitti adda baaftee hin beekti nani majennaan viidiyoo addaan kutanii dhageessan miti viidiyoo addaan kutanii nani maa jennaanitu jechuudha ilaala haala Itoophiyaa keessa jiru kanadha jechuudha dhiiga namaa dhuguu dhiiga nama dhangalaasuudha jechuudha haalli Itoophiyaan itti jirtu jechuudha gurbaan dhiiraa suni hin dhowwe bara hin dhowwe amma beekaatu gara balleessuudhaafitu mootummaa wajjin harka wal keessaa qabu mootummaa wajjin harka wal keessaa qabu warri mucaa kana ajjeesee jechuudha warri mucaa kana galaafate warri mucaa kana nyaate jechuudha xobbee karaadhaa deebisanii mootummaa wajjin harka wal keessaa qabu jechuudha argitanii sababii kanaattitu jechuudha dubbiillee afaanitti kutanii akka isaan hin dubbanne afaanitti ziippiitti godhanii jechuudha argitanii jirtu miti waan jettee argitanii jirtu miti maatiin isaanii waan jedhan sirriitti kan wajjin nyaatu kan wajjin dhugu jechuudha dubbachuu iyyuu danda'a waa tokko iyyuu rakkoo qabu baay'isawwee asiinis dubbachuu danda'a doorsisni yoo jedhamu Andu'aalami kananii doorsisamoo maal jedhani lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoodhaan